كنا نم بيتني مجا كنا تاجو شربي غدا غدا أكم جرت نقاتن جراني بس نقاك أبدامي أما نكارا في ماما هنا في الدار ورمو دقا وان إني جرا جرو كنا غرغارا كهاتي سيد تقول أفي جر إن ورئيس وجين جرو أم بوتي إني جرو كنا اللي قافتني جرا هذا وجنا هذا توجنا سويتين هند بساني بر يوم وجين دو واسو كافتي ران بسيبر اوكي غرغاراني هذا كدفتو وري بيا ايجيبت جرتن ور امو بيا كان سبونسرات وفي دندتن اك هاتي سادفتو غرغارا دا اچ اما ماس غد ارانجر مالتي بر مانيا مانيا ورما ور اي جرتن اللي دقاني تنين غافداني غافچوني دندتني ني اكاسيم سي غافتو دندا wannan aytani namni gaafachuu barbaadan naqulna maatinin boote inni jiru sin geessani jira wajjina asee jira garuu awwala faqqachiisanii dhaqa warra qabalee biyya kana faqqachiistanii aytani gaafachuu dandeettanii ani noon yaara aljira ba yaa waggaa sagalin beeka kalee gubristaa geesaatin deedha guyyaa dhaloota isaa akkas oromoo garuu haga hadhaa oromoon dhuftee si gaafatin jirtu maal namni dhufee si gaafate jira takka namni tokko hin jiru takka jira bar akkanatti oromoo takkaadha eenyuun isin beek baabaan yahib beekana isiik isin lisda beetida maqaa yahib beetida ani isin beeku bar okay isin dhufte namni tokko si gaafate garuu oromoo silaa biyya kana keessa nama baay'ee jira takka malee naa gaafatanii akkasitti hedduu faranjiidha atutu naa gaafate bar faranjii bicha dhufeeni isa wannaa jedhaani garuu nu baay'ee mata keessa jira namni isa dubbisuu barbaadan isa dubbisuudhaaf waan takka isin barbaachisu bira dhaabadhaan akka ittiin dhagaamne ammoo ka dalaguu qabdan haati isaa akka dhuftu sogootanii gaariidha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu ilmaan oromoo nagaa keessanii jirtani. Viidiyoo inni boo'usan ka gadhiisee fi namoota tokko tokkotu gadhiisuu hin barbaanne namoota tokko tokko viidiyoon gadhiisa awwalaa san irra sossobeenii waa meeqa jedheeni jechuudha. arragaaga'eeni micaan si wajjin dhaabateeyyuu si wajjin haasa'uu hin danda'u. Jara kadhee suuqii geessee waa biteefi jechuudha. Arragaaga'eeni viidiyoo nagaa san waraabe. Viidiyoo san gadhiisennaan namoota tokko tokko ka achi jala kolfitantu jira. Ka abiyya faranjii keessatti harka orrarattee nama fiidu. Akkasuma ammoo aadaa kee ka biyyatti ittiin guddatte aadaa kee wallaaltee dhiiratti fiidu warri shamarranillee dhiirrillee ka shamaratti harka ormarattee fiidu ka ilmoo qabdu jechuudha. Asirraa waa baratta. Ilmoo ta'e oromoon si yaadattu. Waan inni naan jedhe waan achi keessa jiru akka inni jiru natu arge waan ta'eef garaa nama nyaata. Dhugaa rabbi namni anarra beekaanillee hin jira ka aktiivistiillee hin jira kanniin guutuu keessaa namni tokko micaa kana bira dhaqu jechuun garaa nama nyaata. Intala takkatti yoo itti dhaqee gaafate waan namni dhaqee gaafatu see dhugaa rabbi akkanan seeni garaa nama nyaannallee isa osoo hin ta'in nuyi ka garaa nama nyaannu malee inni hin guddata akkuma fedhe yoo ta'e waan inni jedhu achi waan inni naan jedhe osoo dhageettanii hay oromoo siniin jedhan hay oromoo jedhe Hacaaluu Hundeessaa wallaahi billaahi gaafachuu barbaadan namni isa gaafachuu barbaadan yoo amma kanaan dura raftanii sila oromoo fi ashawaa takkaadha. Ashawaa kanallee yoo bubbeen dhuftee hin kaasin beeyta bootii irraan socho'u gaafachuu barbaadan micaa kana rabbi isin uume jedha. Wallaahi micaan maal jedhe beeytani oromoo nan gaafatan maalii fi goddanyoonni taajuu jedhe bar laa ilaaha illallah isinii gadaa dhiisu waan inni haasa'e abbaa koo yaade jedha laan yeroo takka waa baay'ee dubbachuun faayidaan qabu. Viidiyoo sana osoo asirra isinii gadhiise waan inni jedhu san waan inni haasa'u san jechuudha. Sa'aatii 1 fi 2 ol waan akkasii akka sa'a 2 akkana bira ture. Sa'a 1 folakkaa akka sa'a 2 akkana waan inni haasa'u osoo isinii gadhiise hin haasa'u.